أرجع جنيه نبريها أكم جنيه نبريها ما يزال نبري جيران جي خارك بربادتين جامما نبري جامما أتي ما مريا أنا برا إيه أنا بري جام بكين تركم جانا ما يجا دبينا تيجي جرتون بقى تربان تك أما يجا منا نبري جو سيبرا نبري تربانتك تربان تك وبقى أبدا زيتشو إيجا إن بربادي أركي فيتي عمي خايف خلاص ما دبيت تسنا بيجي أنا لا دبا خلينا نقدر تخبجان بدو جرامتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالتمتوتا قبجمتوتا وردفتوتا نيشو بكمير تنتي سلامني كينيك اللي انسر رانغرتي بلليلة في تنتي سيناريو سنينجا الرقا واحد إما قرتي جنيجي في فوزياتو أكسوماتي قا فاطمة تيوبي جودا أراكولي جارسا جارتي في أكسوما قرتي والجالني أنين جالت دالا كيوان جو قرتي وان ديما توري guututti gartee hordofaa turtanii akkasumatti birraa Oroo TV irrattis akkasumatti Fooziyaa TV irrattis akkasumatti Faaxumaa TV irrattis argaa turtan waan kana immoo dhimma kana anilleen gartee akkanam tokkotti akka obboleessaatti biyyarraa dawwalanii maaf ijoollee tana walitti eeganii maaf gartee dubbii tana gartee qilleensarra deemu jirtu nutilleen garaa nu gubde maaliif gartee akkana walitti eeganii wajji nyaachuun keessan kanumaayii waan jedhurraa akkasitti biyyarraa na dubbisanii akkasitti biyya warra biyyaatti wajji haasa'ee Junaydillee gartee eessa jira Junaydin nuun argine jeeni gaafa wanni quban qabdu Fooziyaatuufis quban qabdu gaayii jaarsisiiti ani akkasitti raqama saadhaa kagartee shari'aa duraan qabu ni jijjiiratee raqama saadhaa biyyarraa fudhatee kan isaan irra dawwaleen jechuudha innillee waa'ee gartee wanniidhaa san gartee biyya tana jibbeetiin jira jiruu jibbeetiin jiranii galaa waan jiru dhiyeessee fi akkana itti haadha manaa dhiittee dhuftee nuufi ati waliin beeknu fuula keenya dura dhaabbattu nutis gartee harkaatiin barbaannu waan jiru dhiyeessanii anillee gartee irra dawwalee Junaydii wajji haasofne jechuudha. Junaydii irra dawwalee sosobee fi yaamee wajji haasofne boo maaliif waan kana goota wanni kun sabuudha waan hin fakkaanne maatii kee diidee kam jaaruu deemte waan jiru gartee wajji haasofne anillee hedduu takkaan aaree jira dhimma kanarratti. Wanni kun akkamitti sadarkaa kanatti nu harkaa bee qilleensarra faca'ee waan jiru jechuudha. Santi anis akka nama manguddoo tokkotti manguddoota biraa idaadhee Junaydii lafa qabne jechuudha guutumaa guututti hanqina jiru rakkoolee jirtu badii saalaatis fudhatee Junaydii harka keenya jira jechuudha. Sunis gartee akkaataa itti haasofne sunis kopha jira jechuudha. Akkaataa manguddummaa Junaydii wajji itti haasofne birraa Oroo TVdhaa wajjin jechuudha. Har'a ga'anis mana Fooziyaatiin jira Fooziyaa tuubii. Maaliif jennaan eega inni gartee harka keenya nu dhume eega inni harka keenya nu dhume nutis gartee egaa isiinoo harka keenya dhumti dubbii namaa takka laaltee fixuudhaaf jarii lachuutu harka sii dhumuun dirqama. Har'a suniif gartee anillee biyyarraa na erganii jechuudha. Fooziyaallee amma Junaydii mul'achuu quba qabanii dhageenii jiran ammoo ana bira akka jiru quban qabanii ammoo ana harka jira waallee hojii haasofne manguddoota hanga tokko dabaladheeti. Suni Fooziyaallee bira dhufee obboleettii teenya maal keessi jirtaa akkamii waa'ee dhimma gartee jaarsa keetii kan akkamiin ilaaltaa jaarsa keetii waliif fayyuu wajji jiraachuun barbaaddu waan jiruuf itti dhufe isiillee gaamana siitiin jira gabbaate mee haa dhuftuutii nu faana turaa isiniin jira. Waalaikum salaam tulaa fakkaatu taraa takka kushiina dheeyita taraa takka dukkaana gabbaata. Laala kiinti amma bar shaayii dhuguu fi maarreedhaaf hin dhufne kaati anillee beeka akkuma keessi jirtuun si laala jeetiin gartee gaa dhufe akkuma duraan quba qabdu kaa yeroo adda addaa si gaafachaa ture maarree jettee si jabeessaa ture. Baddee samana haadhamamtee osoo hin agarre. Wallaahi kaati ni beeytaami namni tokko beeke yeroo hunda dhufee marka qullaa nama lallaalaa ooluun gaa yaadaan wal jabeessu haa taatu malee hanga dandeef furmaata barbaada. Sunumaaf hin gaanis sitti dhufe dhiyoo tana waa'ee gartee amma Junaydii mul'achuudha birraa Oroo TVdhaas akkasumatti Faaxumaallee gaadhinni kun lakkii ani farkeetiin jira waan kan harkaan qabu waan jettu takka haasofte birraan ammoo gaa Junaydii arkamee jira waan jedhu dhiyeesse atillee gaa arkamee jiratteeti haasofte akkam eessa argitana? Eessa argina? Eessa argina? Arkamee jira ogaa jiru kan fakkeenyaaf ni jira dhageenyee jirraa garuu ammoo bakka inni jiruuf nama inni bira jiru hin dhageenye waan jedhu takka kaatanii amma dura bakka isaa wayii gartanii. Bakka inni jiru waan akkana gama kiyyaa bakka inni jiru amma dura hin beekne arkamee jira malee nama kana bira jira abaloo kana bira jira bakka kanaa jira hin beekne danaaf hin baane ammoo as keessa jira saayiboota isaa bira nama kana bira jira
جدا بياخو صاحب صابر جراي شو مليان بكتنا جراي فني الداسي باسون خير إن شاء الله كم سنة كبيرة كم كبيرة كيك أمنا حوالي يا قريب تي مشاكل نسيني لا بر ركون بيه نور كلمة ما نمودتي أمو أكمرا كون دكتور فرماني ندبا أيه إلمينا ما كنيس كا بيه شو وني قريب ابن وقتي أكاسي غاتي بر أكمل سلامتي ساول جين فكينيا إني بوجا باوراتي شغنا وجين كان إني كنيس يو ممكن يفرقوا ملا يفرقوا دبوا ملا جا أكمل فوجرو جيرات جار سكتي سلاو خانمني عماتي في ميلي كتيو وني تيس يوم مدايس كان مو ولا نجمعي أكاسي تي كم جت ما تيجي كذا أكنين جو فكينيا مدافعين بنزاف فتو بمنا خيري خنا فكينيا بيو دو البيخي دي بيه والجيرات شوف خنا نجافة شو هذي مو كافين كي أنا فكرت جدي هذا خلاص كم يعني رياضة خيتين بروبا يعني خيواني بروبا فيتو خنا أكما بيك كم تيجي قوم سيدو ترى دعوة دكتور تيلي نكسمتي كوبا كبدي ما دعوة شو ورانو كبديون سوشيال ميديا أنا لتسني دعيسا أكمل دفترين الله نايل دجي أكمل نجاف أنا دجي تنزل هذا جرا بس قاعد دفتة وانا دفتة كتدفتة فو يو قرتي خرا الرجيران كنا الرادي بيجتوس الرامال جوس أجر رجوا درا أني إسا قرتي أركي وان الرجرو مال الركجرو وهم تناو قرتي كعما والبرا دفنه شو أكنا ما تتقع أما تني برانيس سوشيال ميديا مرة أنا دفتة كما غيسات إن اللي ما مناموني نو جيت لبنا دفني هنجرو أنو خني وانا كنا هجتو جنيه دجيتين ديدي شو النوا أمام تككو تجرو إيولا من ثم جراجة didee achirraan sooshaal miidiyaa irraa meegaan arkee barana kan hin gartee waamota naa dhuga suuraa maatii isaan akkasitti taanee wal bira qoflansan san hunda arkee gaa xiqqoo waan keessa dhufanii waan nuti numa jirti birraa oroo naa galu ta'u eega baasee citii hunda sanin naamansiisee anillee ka'ee jechuudha. San hundarraan gartee kana anamma isa hila gaafasii asii qaamaanis wal bira dhufne walii si nagarree akkuma beekte jechuudha achumaan waan hafee jiru. dura gartee isa san bakka jirurraa as bahee waan inni jiru afaan isaa arkee jechuudha. Waan kana dhugumaan qabachuu deema moo karaa kamii irra wayyaa fi mul'atee duramma afaan isaatis arguun barbaada. Waan kanattiin fufeennaan anis gartee karaa kiyyanaa kanneetuma tatti jiru qabachuu taniin barbaadu. Si gartee yommuu waan jiru kanarraa dhaabbadda farkeetiin jiraati. Dhiifa manaa godhi akkana jee gartee akka namaa sanitti badii isaa beekee hagama mana isaa gartee jeequmsa feenee mana kiyya jiiguun fadhu kana jeeqa bultii isaatiin fadhajee bultii isaa deebinaan waan hin godhuun qabu maaliif jennaan bultiin barbaadu ani bultii dirqama maaliif ilmaan waan nuti jiraniif silaarra ilmaan kun nuti hin jiraanne rakkoon takkaa hin jirtu namootu karaa fi fadhee addaa filata hirrakku ammoo waan hin gartee haadha ilmaanii ta'e waan hin ijoollee ta'e jeequmsatti keessa uumee gartee isaan kana rakkoo hin feene inni karaa nagayaatiin naa dhufnaan ilmaan kiyya qabadhee bultii kiyya oowwifadhee nageenyaan fadhaan nagayaan jiraachuu mashaakila keessaa bahee. Duuma waan akkanaa jechuun sitti ulfaatu fakkeenyaaf fuulummaa dura teessee dilab gurbaan kun baatiif deema na bira jiraa yoo itti waan akkanaa wayii sirraa sooradhaa wayii si dhagiyaa wayii na safaatu hojjetamu biraan kana godhu hojjetamu maal jechuu fi amma haasawa kana na gaafattee as gara galtee yuunitii na bira jiraa dubbintu waan nyaachiftu maamile. Jabaatti ayyuu bultee geemire. Akkam. Jabaatti ayyuu bultee geemire. Akkaan taatu qamalee taatu ma dhageessa kaayitii junee jira bira jira. Dhageewu ooyi wayin si gaafadha dhageewu bakki jirru tuni sanaadha. Inni gaa akka balleesse jee cufatetti cufate. Amma na bira jira yeroo hedduu kana hoggaa meeqa gurbaan kun ammoo ta'ee gaafannaa kan jedhe maali. Amma egaa. Dubbiin ati achi jirtu tun dhugaa. Torbaan takka amma egaa mana na bira jiru. Si bira. Na bira. Torbaan takka. Torbaan takka. Quba qabdaas jechuudha. Egaa hin barbaadee harkee fitti yaame kaayitii. Khalaas amma dubbii teettis dhaabi jee. Ani laal dabbaa kana ni garta kabajaan nuti jira miti. Kabajaan nuti jira harkallee sitti wanni fadhu harkas nan balleessine afaan illee waan hin taane narraan baasine kan narraatiin mammadee. Deemii hararraa dhufteetti akkam Junaydii na bira jira yeroo dila kana hunda wanni goote akkam na bira jira naan jetteetu narraa illee hin qaanfattu ana kanarraa illee obboleeyyummaa hojii turre waa wajji nyaannee turres numa beekta obboleessi akka sirraa hunda inni akkam naa jettu akkana akkamittiin taa'u sirraa fakkaataa ho'i jechuun walumaan quba qabdanuu waan tanaatis duudee dho'ifatee tuma deemu jirta malee quba qabda illee quba qabda akkamittiin siyaa manaa waan akkana haasootaa ho'amma. Amma dhugaa nama qabu ni mala. Garuu ni mala sin jeen. Eega sibiri jiraates jiraatee mi si sin beeku isa sanii sin beeku kan irraa. Laa akkasii miti fuulduraan jirtu. Khalaas.
واني فوزي انا أمبرم جرت غنا محمد واتكنو اكان تغبچو جرو انا بيخ وانا رجع هون ده انا بيخ دي لا خلاص نر ايدي وان قربان كونيس اما عاصمه دفته نبي رجرا ما نغوتي انتي انت لا تشوفي تيسينا لا والله كسيمتي أمبر أما يجون خسرت أنجما لا فينتو إلا أنجما دفته سلا أنجما فينو في نانون جتو خارك من جنيه دي نبي رجرا ونانجت جوجا ميكا خينس رابع خنو باتي جيت جرا محمدي مشاكل ديم جرو خنا سكوا قبل كم تكن انجت مشاكل ديم جرو دبانيس غبيه غتي كوميدي اي سورا مودبا غما فرماتا ديم روجا نتيمو قبل دفته ندبچو قبل دفته اكمتي وانا كنايتا يو ولين كوبان قباتين وانا ولين مريتني ولين ترتن كجلچين انا متى نسمع كوبا قبل اتيس فاطمه سه ولما والكوبا قبل لا اما جرت ندين كان أنا ملا عراس إنتن دوراني معدان كينا بالبلاد جرا مالك قاسرك إنه في الدرب فجر دبيت أنا را أقوى بلايس ما كان ماني كوخن مان كبجا ولا كم دفع قافي كنا نديسه نجين يوم مودي ما جو أنا كنا نبي رجلا جناي دينا جت مالين جاره تنخيستي ما مالين دبدا تاي يجي نجي أنا ستقبلاتي أسا خيف تدوس سنجا ما بدي خينا راديو من جير لا هم برا وانت كتبي فوق دبيتا أما ifin fadhee yoo haawaan kana gartee gochuutiin jiru beektaa biyya raana dawwalaniitiin raqama isaana kannanii waan gartee qilleensa gubbaa deemu jiru tana dhaamsitan moon dhaamsitanii wajji nyaachuun teessan akkanumaa intala teenya yoo gartee ilmaan keenya qabdi maaliif gartee akkasi dhiibtan gurbaanoo ni diyoomee ni jira maaliif hin iyyafatina ja'anii gartee na dawwalanii biyya irraa jechuudha. رقمني ساراني بيت رقمني دوران قرتي وني تلفوني جالس يبرد بيشان ولا خايسن خيومه في الرابر حول ما لاقي لا سرت سي ورا لا كشيمتي اما دغيسا خني وان كان سبير اوبيس يفي جالت دي يو خاو قرتي سرتي برانكي غورو دا يو خا سرتي قرتي وان برايا دودا بدون تاني ني ارغني دقي اساس قبي اسي براس دقي نو في جاميتي وان كان قرتي جرا لچوتو لا فقبا لا فتا سوادا akkasitti furmaata godhaadhaan anjaan santu gartee isallee akkaan gartee barbaadee baasu kana godhe raqama inni gartee biyyarra dawwalee biyyaa gartee boo raqamni telefoonni kee hundi cufaadha jaartiin kwa dawwalte jaartiin juneetiin akkana jetti ati eessaa raqama maaliif jijjiirrataa lakkoofsa maaliif jijjiirrataa jedhaniini abbaa kiyya maamaa kiyya haadha kiyya obboleessa kiyya ni jira obboleeyyaniisi akkasitti isaaniillee angattee gaa jiruun na hadhooytee kunoo haati warraatis gartee biraa deemeetiin jira wanni gartee deemu jirtu tun hundinuu gartee mataa na fotteessiseetiin si galtee maraaturraan jira kanaan galaa waan jiru gartee dheeyseeti akkasitti isaaniillee gartee nuti haa barbaannu sii fi ilmaan keenya warra gartee ilmaan keenya maamaa baabaa nu ja'an isaanii fi haadha warra keetiitii hojii si arguuf barbaanna as dhuftee fuula keenya dura dhaabbattee yaa waylaka si dhumatti jedhaniini harkaatiin barbaannu jedhaniini sababaa sanii narra dawwalanii ani boo atis obboleessa isaati arra inni ni du'eemu ni jiraa quba qabdaayii wanni deemu jirtu turoo maaliif qilleensa irra deemti isiinoo gartee ilmaan keessatti ilmaan sanillee facaaftee yoo inni taate rakkoon dhuftu tun arra isin bira nuti gartee haadha abbaan isaa bira jirani maaliif walitti eeydanii anjuneetti gartee barbaanne dhabne bakka itti iyyaafannu dhabneeti gartee raqamaas gartee kaan dhiisee deema kaan cufaadha eenyu eessa barbaannaa biyya sana keessa gartee maaliif nama barbaadin jennaani kunoo dhageekaa lakkoofsa kanaan irratti dawwalee lakkoofsa kana qabaa jedhanii lakkoofsa nakkanna sababaa sanittiin isarratti dawwalee amma gaa namni tokko guyyaa gaatee gaariidhaa wajji nyaatee guyyaa hamtuun dhufte wal dheessuu yookaan wal jibbuu odoo hin taane rakkina sanillee isallee as yaamee akkaan dubbisu maaltu sadarkaa kanaan si ga'e waan jedhu gartee anis gartee isaallee yaamii gaafadhu fi qabii sossobii yoo inni jees sossobii bira yaamii gaafadhu maaltu bakka tanaan si ga'e gaafadhuuti isiillee akkasitti akka manguddootti lafa qaba rakkoo jidduu laalaadhaa jan amma kaniin dhufee bane dhageessa eega inni isallee akkasitti manguddummaadhaan teenyee jechuudha birraa oroon gartee waa'ee manguddoo tana keessa jira birraa oroon TV keessa jira wajji haasuunee jechuudha siimullee baatu wanni kun hanga bilchaatu nama juutuu gartee akka gartee qilleensannee dhiyannee isaas jaamnee gaafannee boo wanni kun akkamii awoo ani gartee ifiifuu akkaan jiruun beeku haala nafsiyyaa keessaan jira bifa maraatuu keessaan jira awwanni tun gartee sadarkaa kana geessi rakkoon tun dila akka ilmaan kana na diyyeessine suniifiin gartee anilleen
akkanan tokkotti eega warri biyyaanarra kaa'ee diqqama kiyyaniin bahaa harkadhuu dhabuu jeetiin sitti dhufe harkan naa dhumtus haala wasaalaa naa dhumuu baattus dhaamsaanii bakka hangee warra biyyaatiin geetiin anillee gartee akkasitti diqqama kiyya beeku. Amma gartee eega gaasirri duraan na jiru gartee qaqeelloti na balbalchiiste booda haasawa gartee dhuftee hin beekte haasawa nagayaa jechuudha. Anillee naa xiqqoo na qabbaneessu. Maaliif jennaan biyyarraa akkana na godhanii akkana naan jaanii akkuma haasawtetti kana eega jecha kana na fiddeefu ani waan hin godhuus hin qabu. Ani gartee harka darbeetis irra namaa isin darbeetis namni hin qabamu kan biraatis hin jiru. Takka jedhe. Eega gartee egaa na bira jira gizee yeroo naan jette san sumana taate malee ani waan hin harkaan qabadde kana sittiin gadhiisa jee basiifumaan qabe jechuudha. Maaliif namni jarjaruun waan kabajaan gidduu jirtuuf maaliif laaluu na keessa jirtu akkas na godha jechuudha. Anis bara mataa ta'e namaan beekaa garuu. Sani gizee immoo na bira jira naan jette waan takka billik na jee jechuudha. Akkuma waan an dhoysee taa'uun jiru akka waan harka keessaa qabu akka wooma kanaa hubattee waliin qaxxatee yoo kaawoo rakkoon tun akkasi darkaa kana babal'atu falee akkasii fakkaatu manisaa. Na fakkaateetiin akkasitti gartee dabbaalee sitti harka laaddaa akkana fudhadhee jechuudha. Saniifuu amma waan isin jiru gaawaa eega karaa warra biyyaatiin dhuftee gartee ilaa sadarkaa kanaa warra keenyaa wajjis warra isaatii wajjis haasawtee ilaa sadarkaa kanaa dubbii kana keessa kan jiraatu taate. Gartee rabbiin karaa khayrii qabu nanaa xumuruu waan isin hin jiru qabu innillee gartee akkasii harka keessanitti xumuramu taanaan antanuma beektaniidha maal jeetiin harka isin darba haadha ilmaaniiti harka isin darbee bakka hin dhaquus hin qabu. Saniifuu ani gama kiyyaan gartee waan hin godhuus hin qabu ani gama kiyyaan akka dandeessanitti karaa beeytanitti akka rabbi isin laaffisetti xumuraan isin ija waan hin godhu hin qabu. Gama kiyyaa yaadna kiyya kanaan. Guddaa takka galatoomi akka gartee madooltee fi rakkoolee hedduu gartee xaxamaa dhuftee namni gartee rakkoo obboleessaatiif dhaabbate tasaate rabbiin keessa dhaabbataa suni je'eeti eega gartee akkas naan jaan ati obboleessa naan jaan anis gartee dirqama kananiin baay'eetiin dhufe atilleen gatuu hanganatti naaf qabamte geeyyaanne. Atilleen guddaa takka galatoomi maaliif jennaan waa hundi ni dhuftii dabarti isallee gaa akka nuun jeesan beeke an siin jechuudhaan miti hedduu takka gartee innilleen gaa qalbii caphaa fi hedduu takka ifi qaanfachaa jira sunis fuuluma kee dura taa'ee gartee haasawa akkasiinillee harka nuu dhume atillee harka nuu dhume asumaan gartee gaa si galatoonfachuun barbaada inshaallah rabbiin gartee warra milkiidhaa mana milkii mana gammachuu rabbii isin haa godhu gammachuu teessan amma warri biyyaallee wanni eegaa jiran dubbiin tun dhumattee gammachuu teessan isin lachuutu gartee wal biratti isin harkanii isin lachuutu dubbisu fadhanii akkasii inshaallah kaa isaan inshaallah boru fiiftaan taatu gartee isallee gartee finne dubbifne wajjiteenyee haasofnee rakkina keessan gartee finna wanni gartee amma dubbii qilleensarratti gartee maal jettu kana gartee akkasumatti wanni qabbaneessineef wanni kun akka fuula harkattuu akka furmaata godhatuu fi inshaallah furmaata gartee akkasumatti daawwattoonni keessa warri gartee qeeqa hedduu komentii hedduu dhiyeessaa tures gammachuu teessan waliin wal biratti isin harkanii inshaallah maatii gammachuu maatii jaalalaa akka gartee taatan ta'uu keessan akka isin harkan feena asumaan gartee daawwattoota keenya guddaa takka galatoomaadha. Mee Hanishaw kanaan maal jettaan mee daawwattoonni keenya eegaa jiran? Hanishaw kanaan taraqaa duraatillee odoo salaamtaa isin gaafatiin turtootaa fi kabajamtoota keenya yaada kanatti dabartee yaada kanaan addeessee jechuudha obboleessi keenya kun hedduu danatti mufadhee jira. Gama boodaatti itti deebi'ee haala bareedaa na fidee hammaan gartee anuuf itti qaanfadhu na godhee hedduu takka haa galatoomu waan inni hin dhaammadhuuf gartee ilma namaa silaa'u haa galatoomu jechaadha galata nama galchuu hin dandeenyu jechuudha nuti rabbuma haa galchuu zajaakum allaa khayriin siin jaa rabbi zajaa keessee haa kafalu waan nyaateeti an du'aamaan sii godha gartee rabbiin waa hunda akka nyaateeti si haa tolchu hin jaa hedduu takka carraaqee maaliif jennaan akkaan an quban qabnetti kanneen an quban qabne jechuudha akkamitti gartee dhufee na laan jenneen komii biraatti qabaanis. Inni kun haasawee warraa wajjis kanneen quban qabne abbaa mana kiyyaatillee bakka jiru san iyyaafatee jechuudha. Warraa wajjii wal dubbisanii iyyaafatee bira fidee jechuudha. Haala kanneen quban qabne taataaf hedduu godhee haala mijeessu jira. Waan hin jiru hedduu takka galatoomin ja'anii galanni keessa jaakuma allaa khayirra deebi'eetiin siin ja'a. Akkasumas illee bireessa kiyya qaalii dhiifame hedduu takka narraa. Laalaa rakkoo qabu wallaahi gammachuu barbaanna. Ani waan na keessa jira numa beektan je'eeti yaada isinis hedduu takkaan aaree jira mufadhee jira yeroo na bira jira jeesanii waan takkaan na dhagahame jechuudha.
saniifuu waan hin jiruun galatoome hedduu takkaan si galatoomfadhaan siin ja'a. Hojiitti jirtan tana gartee akkuma jirtan kanatti har'a isumaa dhufee kun waan akkanaatti hime malee duraan mul'atee jechuu malee nama kana bira jira hin beekne bakka tana sanaa kana keessa ni jira jee iyyaanne. Dhugaan iseeta sanaa keessa ni jira jee waan hin iyyaadiniif asumannatti as bee namnummaan gartee cinaa kiyya joo asumannatti as bee na bira jira gisee naan jee hedduu takkana rifadhee jechuunis wanti ta'e kun amma yaada bareedaa kanaan dhufe akkuma inni yaade kanatti gartee akkasitti karaa gaariin karaa bareedaadhaan jechuudha yoo fixaantee abbaan badii gurguddoo kana laakas gartee badii isaa beekee akka badiin isaa isa geessetti gartee haadha mana isaa nageenya kana yoo buuse Junayd Reerti jeetii yaada amma kuni gama kiyyaan fedhadhe galatoomis. Galatoomii horii bulii asumaan daawwattoota keenya gammachuu isaaniitiin inshaallah gaa Fooziyaa tuubii irratti eeggadhaa isin jenna milkii isaadha akkaataa itti gartee gaa maatii kana walitti dachaafnee maatii kana tolchuu irratti hedduu hojjechaa jirra. Waan qilleensaatii miti lafarratti hojjechaa jirra itti baha isaa Fooziyaa tuubii irratti eeggadhaa isin jenna galatoomaa horaa bulaadha asumaan gartee. Assalaamu alaikum Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh.